Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota chaanaala YouTube Isaaq Ibrahim baga deebinee wal agarre nageenya kiyya iddoo jirtan isin haadha qabu arralee barnoota murteessoo takka isiniif qabadhee dhiyaadhe akkuma kana dura akkaataa waaletiiwwan yookiin akkaawuntiiwwan banannee veerifaayi itti godhannu isin barsiisaa ture fakkeenyaaf Baayibiitii, Baayinaans akkaawuntii fi akkasuma Teelegiraam waaletii akkamitti akka banannu wajjin ilaallee ture jechuudha. Har'a immoo kan ilaallu OKX waaletii yookiin immoo OKX akkaawuntii akkamitti banannee veerifaayi godhannee itti fayyadamna kan jedhu waliif ilaalla. Kanaafuu barnoonni kun baay'ee murteessaadha. Jalqaba garuu namoonni chaanala kiyya faaraa tayyoo jiraattan jajjabeessuudhaaf chaanala kiyya sabiskiraayib godhaa viidiyoo tanas laayikiidhaan eegala. Amma kallattumaan gara barnootaatti isin dabarsaa hordofaa. Ayya kaapiliis amma isteeppii ani isinitti agarsiisu suutaan yoo hordoftan baay'ee salphaadha. Suuta jedheen akka isiniif galutti isinitti himaa jalqaba OKX keessan jechaadha Play Store irraa ni buufattanii erga buufattanii haala kanaan yeroo bantan isiniif fida eeyyama kennitaniif iddoo allow jedhu irratti kilik gootan jechaadha. San booda sign in fi sign up iddoo jedhutu jira. Sign in namoota dura akkaawuntii OKX qabaniif jechuudha. Anamma sign up godhaa iddoo kanatti let guess you start jedha amma bakka kanatti ka biyya keessan isin filachiisa biyya keessan Itoophiyaa kan jedhu yookiin immoo iddoo biraa iddoo jirtan san filattanii jechaadha. Iddoo jirtan san filattanii kilik gootanii biyya keessan san filattanii jechuudha. Next kan jedhu irra kilik godhatan jecha. Booda confirm your location jedha. Location keessan confirm gootanii amma haala kanaan dhufaa tell us your email jedha. Emailii keessan ni galchitanii emaila keessan as biratti katabdan jechaadha. Erga emaila keessan katabdanii jalatti referral code jedha. Referral code sun optionalidha. Isa bira dabartanii sign up jettanii jechaadha. Sign up jettanii haala kanaan isinii fida. Slide to complete the puzzle jedha. Puzzle nama bitaa fi mirgaan akka xiyyaana isinitti argisiise kana jira. Puzzle isa gara bitaatiin jiru kan gara mirgaatiin jiru kana isarra qajeela isaatitti qajeeloo isaatitti keessan jechaadha. Saayizii isaa akka walitti qajeelutti keessan jechaadha. Haala kanaan amma naaf xumuree jira. Amma enter your email code jedha. Email code naaf ergee jira. Amma gara emailii kiyyaa deemeeti koodii OKX naaf ergee sana emailii kiyya keessaa baasee as biratti galchaa jecha. Kun OKX haala amma argitan kanaan jechaadha. Verification number digitii 6 OKX emaila kiyya keessatti inbox naaf godheera. As biraa fuudhee achi biratti galchaa jechaadha. Kun amma galchee verify your phone jedha. Lakkoofsa bilbilaa kee verify godheedha. Lakkoofsa bilbilaa keessatti galmeeffattan as biratti achi booda verify now ka jettu irratti kilik godhattan. Kun ammallee enter your phone code jedha. Ammas koodii immoo telefoon yookiin bilbila keessan yookiin irratti isiniif ergee jira. Lakkoofsa bilbila keessan irratti akkuma amma naaf arge kana jechaadha. As biraa fuutaniiti koppii godhattanii achi biratti iddoo OKX'n iddoo banaa isiniif kenne dijitii 6 san irratti galchitu jechaadha. Haala kana erga galchitanii create password jedha. Paaspoortii cimaa tokko ulaagaalee armaan gadii kana akka guuttate jechaadha. As biratti ni galfattanii paaswoordiin irraanfanne yoo raanfatan rakkinaan qabu recover gochuu ni dandeessu waan ta'eef paaswoordii keessan ulaagaa inni isin gaafatuun galchitanii kaatanii next jettanii jechaadha. Paaswoordii keessan next jettanii jechaadha. Ulaagaalee amma inni isin gaafatu qubee guddaa gaafata, lakkoofsa gaafata, special characterii gaafata. Ergasii next jettanii kilik irratti godhattanii san booda create passkey jedha. Passkeen kun wantoota sadii of keessaa qaba. Isaan sadiin kana bira darbii jedha. Passkey kana create godhi jedha. Yookiin immoo maybe later ka jedhu irra keettan yeroo biraa irra kaayachuu dandeessan. Haala kanaan isinii dhufa. Amma kaawwanni sinafu akkaawuntii banattanii jirtu almost xumuramee jira. Wanni sinafu verify gochuu fi deposit gochuutu sinafa. Amma verify now ka jedhu irratti kilik gootanii wanti verify godhattaniin kaarma dura isinitti himee jira. Tokkoffaan national ID dha. Waraqaanyummaa biyyaalessaa kan amma Itiyoo Telekoom kennaa jechuudha akka biyyaatti. Inni lammataa immoo paaspoortiidha. Inni sadaffaan immoo driving license yookiin waraqaa konkolaachisummaati. Kanaaf amma iddoo select your ID gubbaa irratti paaspoortii filadhaan amma isatu recommend naaf ta'ee jira. Gubbaa irratti biyya filadhee jechuudha. ID immoo paaspoortii filadhaa biyya keessanii fi waan sana ni filattanii. Kanaafuu enable camera permission kaameraadhaa fi amma kaameraan keessan paaspoortii keessan yookiin immoo dokumentii keessan sana akka isiniif kaasuuf eeyyama kennaafi jedha. Kunoo download godhaa. Yeroo isin eeyyama kennitaniif kaameraa mataa ofii dokumentii download godha jechuudha. Kan isiniif kaasu kan arrange isiniif godhu kan tartiiba isaa isiniif qabsiisu download godha gubbaarraan waan ajaa'ibaati.
amma ka daawunlood ta'eera get your passport ready godhiiti paaspoortii keessan qopheessi jedha. Haala ajaa'ibaatiin appilikeeshinii tokko ofuma isaatii yeroo san nu buusa jechuudha qilleensuma irratti. Haala kanaan iskaan isiniif godha jechuudha. Baay'ee waan bareeda kan ta'edha. Amma wanni isiniif kennu kun pilaatfoormiin kun jechuudha. Achi booda iskaan your paaspoortii jedhu irratti iskaan gootanaa paaspoortii keessan haala qajeela ta'een iddoo kana fiddanii. Kun waan amma dookumentii kiyya fidee jira jechaadha. Paaspoortii kiyya. Paaspoortii kiyyaas biratti iskaan godha. Baay'ee haala qajeelaadhaan isinii fida. Paaspoortii keessan sararaalee arfan rogoota arfan san irratti qajeelchitanii jechuudha. Iskaan gootanii. Kanaafuu haala kanaan iskaan your paaspoortii jedhu kun waan amma rogoota arfan isaa appilikeeshinii sana irratti kan inni gannaa gosa irratti kilik godha yoo jedhu haala kanaan naa dhufa. Paaspoortii kiyya kaafadheeti jira. Amma kan naafu ka fuula koo jechuudha. Fuula koo as biratti akkuma argitan ready to talk selfie jedha. Fuula keessanitti garagaltanii jechuudha. Ulaagaalee amma barbaachisu kana haala inni asitti isin ajaju kana jechuudha. Iddoo biraa intarneetii gaarii qabu selfie keessan remove anything that covers your face waan fuula keessan dhoksu waan akkasii sanarraa bilisa ta'e jedha. Kanneen isin sirreeffattanii isin dubbistanii jechaadha. Achi booda next jettaniini amma ka as biratti erga next jettaniini fuula keessan as biratti kaameraa ofiisaatii ka dura qopheessisan isinii kenna. Isa san fuula keessan straight keessan jechuudha. Kun amma fuula kiyya iskaan gochaati jira. Straight jechaadha. Direct akka dongoramnetti jechuudha. Fuula kiyya kaameraa keessa direct iddoo geengoo kana keessa ilaali jedha. Isa keessa ni ilaala jechaadha. Akkuma amma argaa jirtan kanatti. Kunoo fuula kiyya haala kanaan iskaan gochaati jira. Akkuma amma argitan kana jechaadha. Kunoo reviewing jedha. Sakandii 30 keessatti ni ilaalanii. Sakandii 30 keessatti ilaalanii isinii deebisanii achi booda sa'aatii 24 keessatti verify isiniif godhaniiti. Okay, exin keessan verify kan tahee ta'uu isin beeksan jechaadha. Haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Under review jedha. Home page keessanitti yoo deebitan koexin keessan banameeti jira. Haaluma gubbaa irratti argitan kanaan jechaadha. Dhibbaan dhibba isinii banamee jira. Verify ta'uu isaa immoo saa 24 booda isin kan beeksan ta'a. Haala kanaan banattanii itti fayyadamuu dandeessanii. Wanti isiniif hin galle yoo jiraate na gaafadhaa. Namoonni paaspoortii barbaadan immoo isiniif online isiniif galmeessaa. Barnoonni isiniif qabadee dhiyaadhe kanarraa kana fakkaata. Guddaan isin jaladhaa. Horaa bulaa deebana. Bye bye.